Nageenyi isiniif haa ta'u akkam turtanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo amma fakkeenyaa fi har'a viidiyoo kana keessatti maal laallaa akkaataa ijoollee keenya invaayitii itti goonuu laallaa jechuudha. Achumaan erga ijoollee keenya invaayitii goonee yookaan liinkii keenya ijoollee gaabbasnee booda ijoollee gaabbasnee sana akkaataa itti argachuu dandeenyu wajjumaan laallaa jechuudha. Na wajjumaan turaayii iddoo mii jettu tanarra tuqna yeroo tokko. So ergaan achi tuqnee booda iddoo profaayilii keenya jala ejensii iddoo jettu tana tuqna iddoo boorsaa milikitii tana ergaan achi tuqneen boodatti haala kanaan nu dhufe. So liinkii keenya namaaf erguudhaaf invite host kan jettu tana tuqna jechuudha. Invite agency kan jedhu kana yoo tuqtan ijoolleen keessan otoo host hin ta'in odoo ijoollee keessan hin ta'in agency ta'u waan ta'eef otoo ijoollee ta'anii hin muddatin immoo abbaa ta'uun waan hin danda'amneef barachuudhaaf sin jalatti ta'uu qabani. So invite host kan jettu tana gizee tokko gadi tuqna. Ergaan ishee gad tuqee quba kiyyaan asitti invite link copy jettee dhuftee jirti. Kunoo iddoo tanatti. So copy kan jettu tana yeroo tokko tuqa. Kazaan asii copy successful naan jette. Ammaan as keessaan hin baanaa jechuudha. Gara nama erguu deemna. So yeroo mara maal gochuu qabna karaa teelegiraamii deemanii sin maal gochuu qabdanii linkii keessan yeroo baay'ee من 1 إلى 10 كم تعملوا؟ سلكينا نجلا سيني أما مالكو شو كبداني لينكي كيسا يرو مرجع شورا إيمون أنو سو هنتين تيليجرام واتساب بدان إرجود أفيالا مالي في إيمون أنغافته إجولة سنجلت إجنتي قدين سينسيس هوستي قدين سينسيس إجولة كيسان تاي يو تيليجرام واتساب بدان إرجتان لينكي سنرجت سنتوكان يو قابنتان وفو مساتي فأبين إجولة سنة سنجلتي وسو سن إجنتي غوتشيسين إجنتي غوتشيسا جتورا إجولة سون كانوا مكيسان تاني سن إجنتي جلا يو سينتان host numberii gaa yoo deemtan achiin argattanii jechuudha. Kanaafuu yeroo mara filannoon keessan teelegiraamii fi waasappii haa ta'uu jedha. Yoo giddeetaa imoo ta'e immoo ijoollee sana liinkii keessan akkuma ergitanii bansiisistanii erga bansiisistanii iddoo ejentii sana seensisistanii ejentii guuchisiisuu qabdanii akkaataa itti guuchisiistan viidiyoo itti aanu isinii dalagaa. Amma garuu akkaataa liinkii keenya duratti koppii goonii sana namaa erginu isinitti argisiisa. Webit my sister kan jedhu kanarra gad tuqee yeroo tokko quba keessaniin iddoo saanduqaa tana tuqxan barreessuudhaaf lamisaanii akkanatti gadi deebisee dhuftanii quba keessanii bakka miiseejii jettu tana xaqaa gadi gootan. Achiin erga gad tuqxanii bakka miiseejii jettu tana quba keessan takkitti gadi qabdan jechuudha akkasitti. Qubaan gadi qabdan oggaa gadi qabdan kaabbaddaa irratti paste kan jettu ni dhufti ishee paste. Sorry. Ishee paste jettu tun dhuftee jirti isheen gad tuqe ishee paste jettu sana jechuudha. So maal gootanii amma qaxxitaa amma liinkiin duratti gara sirraa haappii halarraa koppii godhee dhufe suni iddoo kan dhuftee jirti. Argitanii achiin sendi kan jettu tanan tuqaa jechuudha. Tuqe amma liinkii kana tuqnee ilaallamee wajjumaan akkam godhee akka fidu jechuudha. Neetworkiin kiyya sirrii miti maqaa kiyya malee fidee. Amallee neetworkiin kiyya sirrii miti. Neetworkiin keessan gaafa sirrii ta'u maqaa keecha wajjin fida jechuudha. Argitanii neetworkiin kiyya sirrii hojjechaa jiru kanaaf akkanatti fide malee baddaarratti maqaa keessaniin fida ture. Argitanii almuhim amma haala kanaan gaafa erginu koodii keenya wajjiniin ergine waan ta'eef maqaan keenya baddaarratti ni baha. Ani neetworkii kiyya na deede isinitti argisiisa jedhee. Eeyo amma kunoo hojjetee jira. Qoonjiit Girmaa invite you are to join agency jedhe laala sitte iddoo kanatti qoonjiitii linkii kan keetiin agency nama itti ergitee jirtaa jedhe namni na jalatti dhufu sun immoo daa'ima kiyya ta'a jechuudha. Oggaa download now to start hosting bakka jedhu tana tuqee gaafa bane daa'ima kiyya na jalatti ta'a jechuudha. So linkii keessan haala kanaan nama itti erguu barbaadanitti ergitanii jechuudha. Amma ammoo maal laallaa ijoollee ergineef sana bakka itti argannu laalla. Amma aappii keessa seennee kazaan akkasitti aappii keessa jirra. Amma mii kan jettu irra tuqna. So amma eessa tuqna mii kan jettu irra erga tuqneen booda ejensi iddoo jettu tana gadi tuqna. Achiin booda maal goona guys? Akkanatti achi ol saamnee gara baddaatti iddoo host number jettu tana gadi tuqna. Host number gadi tuqne.
asitti ijoolleen na bira seenan jiran argitanii ijoolleen ogaa na bira seenan haala kanaan natti mul'isa anatti haala kanaan jechuudha sinittis haala kanaa sinitti mul'isa ijoolleen kun amma ani ejentii guuchisuu nan barbaachisu isaan aappiin automaatikii of jalatti ejentii na jalatti guuchisiiseera ani ijoollee kana haay jedhee gara paartii kiyyaa dhufanii akkan ashaara kennisiisee fi hojjedhu bichaa barbaachisaa jechuudha soo maalan godha amma Aliyaa Alhamdulillah kalee galte faayila misaalee jechuudha kalee galte amma kun waan asitti seenee lakkoofsa kee wuddee jedhanii lakkoofsa kiyya kennee wayyinaan jette kalee galgala dhuftee turte gilla wadafiit maal gootan haay jettanii kazaan ammas nama biraa hin seentan ammas haay jettanii bakka eessa tuqtanii bakka chaat jettu nama kana fuuldura bakka chaat jettu lamsaalee Roodaa Muhammad bakka jedhu kana fuuldura gadi chaat kan jettu tana tuqtanii ammas ishidhan maayettaniin haay jettaniin kazaan erga akkasittiin haay jettaniin booda maal gootan garamitti deebitan akkanatti tuqtanii duubatti deebitan amma duubatti deebitanii mana keessa seenna mana keessa seenuudhaaf iddoo tana tuqtanii tuqne kecha nu galcha haay jennee nama jara duratti san jechuudha okay jara duratti sanii soo dhiifama akka fooloo goota sinitti hin himne sorry ani fooloo isaan waan godhee ture fi kan fooloon gooniin qabu kin fooloo gochuu qabdanii akkasitti erga chaatii nama kanaa tuqxanii kazaan maal gootan Aliyaa Abdulillah kan jettu tana Saaliyaa Abdulillah kan jettu tana erga tuqxanii asitti fooloo gootan ani lamma fooloo godhee ture laakinoo kanatti achitti ani fooloo godhee waan turee fi asitti kunoo fooloo kan jettu tun pilaas demiree milikitii tana tuqxan akka namni kun isin jalaa hin banneef jechuudha soo amma namni kun fooloo godhameera jechuudha adalla fooloo ergaa godhamee sin jalaan badu namni kun asii baaneet mana keenya deemneet liinkii erginaaf akka isheen mana keenya dhuftuuf amma mana kiyyatti deebi'uudhaaf immoo maalan tuqa kinoo iddoo tan argitanii iddoo mana fakkaattu tana gadi tuqaafa jiboo mana fakkaattu soo mana kiyya nagalchee jira soo maalan godha iddoo sheer jettu tana argitanii ishee tana sheer jettu tanan tuqa amma duratti ijoollee kana sadii Rooda fi Zumzumii fi Saliina dhaanan haay jedhee ture miti ijoollee haarawaa as tuqee sheer godha quba kiyyaan gadi tuqa sheer tuqe ammas sheer ta'eef ijoolleen kun amma manni kiyya sheer ta'eefira jechuudha gara mana kiyya dhufuu ni danda'anii ergaan dhufanii ashaara kennisiisuu ni danda'ama jechuudha ijoollee kana amma eessa arganna kunuu karaa qallaalii ta'een iddoo kana miseejii tana tuqna gadi soo iddoo kana keessa gadi tuqna amma kunoo sitti mana kiyya ergeefira mucayyoo sun azirti jechuudha so karaa kanaan immoo yoo barbaade liinkii kana tuqii kootu jechuun nan danda'a kunoo haala kanaan kootu haala kanaan jechuudha so haalli itti ijoollee keenya liinkii erginu haala kanaadha nu jalatti galmaa'uu dhiisuu isaanii immoo ejentii keessa seenne yoo maqaan isaanii hin jiraanne host nambarii biratti ijoolleen kun nu jalatti hin galmoofne jechuudha so haala kanaan ijoollee keenya galmeessisuu qabna yookaan ammoo hordofachuu qabna ijoollee liinkii ergineef zimmi yoo jenne nus hin fayyadanii of isaanis hin fayyadanii waan ta'eef haala kanaan yeroo maraayyuu ijoollee gaabbastan intini jedhaashi liinkii keessanii yeroo gaabbastan akkasitti seenatoo ejentii nambarii keessaa cheekii godhaayi akkasuma immoo mana keessan haala nan isinitti argisiise kana sheerii godhaa fi barumsa itti aanu nama walitti deebinutti nagaan naa tura.